Hordoftoota koo nagaa qabdu baga jiraatanis nan jedha arra jechuudha akkamitti sagalee keessa yeroo namaaf ergitan gara barbaadanitti jijjiiruu akka dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Sagalee keessan jijjiiruu dandeessu jechuudha. Kanaaf isinitti agarsiisa aga dhumaana waliin tura warroonni gara YouTube kanaa dhuftan subscribe gochuu hin dagatina iddoo kanarratti. Ala kana ututan mallattoo ishii kana ol kan jetturra godhaadha sana booda barnoonni asirratti gadhiisu guyyaa guyyaan isin bira gahaa jechuudha. Viidiyoo koo laayik gochuu hin dagatina barnoota haga ammaatti isin darbe argachuuf iddoo viidiyoo jettu kana ututan viidiyoolee hedduu as keessaa argachuu dandeessu seenaa irraa baradhaa isiniin jedha. Wantoota gaaffii isin ta'e koomentii jalatti na barreessaa as keessa seenaa irraa baradhaa. Kana isiniin jedha gara barumsaatti isin dabarsaa dafee isinitti agarsiisa aga dhumaana hordofaa isinii. Sagalee keessan gara barbaadanitti jiruuf aappii tokko qofa isin barbaachisaa jechuudha. Aappii sana Play Store keessa argattu. Erga haala kanaan seentanii Play Store keessa jechuudha. Haala kanaan itti katabdu jechuudha. Yeroo haala kanaan itti barreessitan jalqabumatti isinii dhufaa jechuudha tokkoffaarratti. Appilikeeshinoonni kun wal fakkaatu jechuudha. Kan wal fakkaatan danuu jiru as keessaa akkuma argitan maqaa isaanillee garuu jechuudha kana itti fayyadamni isaa dasna jedhe isa kanadha jechuudha. Kana itti faladhee fayyadamaa jiru. Kanaaf appicha irra hoggattutan haala kanaa isinii dhufa nama buufadhe waan hin qabuu fi keesseenee qofa isinitti agarsiisa akkaataa itti fayyadama isaa jechuudha. Na waliin tura. Akkuma argitan kun appii sun isa kanaa jechuudha. Amma keesseenee isinitti agarsiisa. Yeroo haala kanaan bantan jechuudha. Akkanatti isinii dhufaa jechuudha. Appichi yeroo jalqaba keesseentanii waan nama rakkisuun qabu jechuudha. Appiin kun waan isin rakkisuun qabu akkuma bantanii jechuudha itti fayyadamuu dandeessu. Yeroo haala kanaan isinii fide iddoo kanarra gadi tuqxu jechuudha. Qubuma keessaniin gadi tuqxu as gubbaarra. Sana booda eeyyama kennituufi jechuudha. Alloo akkuma argitan erga sagalee waraabdanii kaatanii jechuudha. Amma sagaleen koo badhaa qooda waraabessinitti dhaga'amu na fakkaate. Erga waraabdanii kaatanii achumarra gadi tuqxu jechuudha. Sana booda haala kanaan isinii fida. Inni tokkoffaarra jiru kun sagalee keessanii jechuudha. Normaal kan jedhu kuni sagalee keessanii jechuudha. Inni jala kanatti dhufu garuu sagalee garaagaraatti isiniif jijjiira jechuudha. Sagalee hedduutu jira jechuudha. As keessaa amma baay'eedha jechuudha. Sagaleen kuni sagalee kana keessa filattanii isin immoo kan isinitti tolerra godhachuu dandeessu jechuudha. Namaafillee oo erguu barbaadan as keessa nama waan tokko gaafachuu yookiin deebisuu sagalee keessan jijjiirtanitti dubbachuu barbaadan asuma keessa filattu jechuudha. Baay'eedha waan ta'eef keessan garuu inni jalqaba waraabdan tokkoffaa kanarratti argama. Haala kanaan asirra hoggattuutan sanaa booda sagalee isinii kuni noormaalidha jechuudha. Garuu isa kaanitti jijjiiruu barbaadan isinittiin dhaga'amu fakkaate amma qoodaan isin waraabaa jiruu fi kanaaf sagalee kun ni jijjiiramu jechuudha. Akkuma argitan sagaleen kun amma jijjiirameeti jechuudha. Haala kanaan jechuudha sagalee barbaadan irra godhachuu dandeessu jechuudha. Akkuma argitan kanaaf jechuudha haala kanaan sagalee kan barbaadan as keessaa jijjiirachuu dandeessu jechuudha. Jalqaba tokkoffaa keessan irratti tokkoffaa irratti waraabdanii keessan isa tokkoffaati jechuudha. Kanaaf an barbaadan irra jijjiiruu dandeessu. Yeroo namaaf erguu kaatan immoo jechuudha as keessa kan filattan irra yeroo godhatan bakka sarara sadan tanarra tuqxu. Sanaa booda iddoo sheer jettu kana ni tuqxu jechuudha. Sanaa booda messenger imo irrattis haala kanaan ergattu jechuudha. Yoommoo save record kan jedhu kana godhachuu barbaaddan immoo save godhachuu dandeessu jechuudha. Save gootanii namaaf erguu dandeessu jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Akkuma argitan isinitti mul'ata jedhee yaada. Yoo save godhachuu barbaaddanis oo namaa erguu barbaaddanis yoo gara audiootti jijjiiruu barbaaddanis ni danda'ama jechuudha. Akkuma argitan kana muuzichi kan jedhu kun ni jira tokkoffaa kanarra jechuudha. Sagalee kana gara audiootti jijjiirtanii waa tokko ittiin hojjechuufis ni ta'a jechuudha. Sagaleen kuni kana fakkaataa haala kanaan irraa barachuu dandeessu. Yoo isinitti tole laayik godhaa, sheer waliif godhaa, gaaffii qabaattan koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Akka irraa barattanis abdiin qaba.
Kana fakkaataa aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha. Kan jedhu kana tuqxu sanaa booda sagalee isinii waraabaa jechuudha. Akkuma argitan kana sagalee waraabaa jira jechuudha. Sagaleen kun isinitti dhaga'amuu dhiisuu danda'a ammaaf waan waraabaa jiruuf. Sanaa booda gummuma sagalee kanarra gadi tuqxu. Kan jedhu kana tuqxu sanaa booda sagalee isinii waraabaa jechuudha. Akkuma argitan kana sagalee waraabaa jira jechuudha. kan jedhu kana tuqxu sanaa booda sagalee isinii waraabaa jechuudha. Akkuma argitan kana Kan jedhu kana kan jedhu kana tuqxu sanaa booda sagalee isinii kan jedhu kana